ta'in waan qabanne hundaatu hin dagatiin etuu hin gatiin etuu hin harcaasin humna guutuu qabnuun hundayyuu akkuma akka isaatti maaneej godhuudhaaf yaadamee jira waan ta'eef kun milkaa'ina guddaa tokko jennellee haa ta'uuti garuu sababa rakkoo naannoo keenya keessa tureen waan hojjechuu qabne immoo hin hojjenne wantoonni hafan baay'een akka jiranis waan haalamuu miti. Kanaaf iyyuu barattaanu kana keessatti naannoon Oromiyaa nagaa akka inni ta'u abdii guddaa qabna. Kanaaf iyyuu wantoonni qabeenya keenya nyaatan baay'ee hir'ataa dhufu jennee abdanna. Waan ta'eef wantoota bara 2010 keessatti hin raawwatiin hafnee fi akkasumas bara 2011tti hojjenna jennee qaban baakloogii kana waliin walitti idaanee guutuudhaaf hin hojjenna jedheetaniin kanan yaadu. Kanaaf iyyuu wantoota dhihaatan ilaaluun ni fi fooyyessuun kan nurra jiraatu ta'uusaa kabajamaa caffee kanaaf ibsuun barbaada. Ergan kana jedhee dhimmoota tokko tokko irratti yaada gaggabaabaa odeeffannoodhumaaf akka ta'u kennuu dhaaf waa'ee caasaa nageenyaa ilaalchisee kabajamtoon miseensota caffees haa ta'u koree dhaabbiirra akkuma dhihaate waggoottan lamaan darban kana keessatti akka mootummaa naannoo Oromiyaatti caasaa nageenyaa sadarkaa hundaanuu lakkoofsa qofaan itoo hin ta'in ga'umsaanis waa hundaaniyyuu guutuu akka inni ta'u turee jira. Mootummaan naannoo Oromiyaa rakkinoota gamaa gamanaan mudataa turan tasgabbeessuudhaaf karaa qabsiisuudhaaf caasaa nageenyaa irratti hojii nageenyaa irratti guddaa invest gochaa turee jira. Amgammaattis gochaa jira. Kanaaf ammas hoo ta'e hanqinoonni tokko tokko caasaa nageenyaa keessa yoo jiraatan iyyuu waan sirraa'uu qaban hatattamaa wantoonni sirraa'uu qaban yoo jiraatan iyyuu walii gala akka Oromiyaatti caasaa nageenyaa ijaaruudhaaf hojiin guddaan hojjetamaa turee jira. Ammas haala naannoon keenyaa fi barbaaduun dimaandi godhuun ijaaruun baay'ee barbaachisaadha jennee waan amannuuf haala qabeenya keenya hin miineen dinagdee keenya hin miineen irratti xiyyeeffannee hojjechuun fooyyessuun hojimaata isaa ilaalaa deemuun barbaachisaadha waan ta'eef kun akka hojjetamaa ture ilaaluun gaariidha. Haa ta'uutii bara baraan caasaa nageenyaa kana irratti invest godhaa deemuun barbaachisaaf gaarii yoo ta'e illee gara fuula duraatti yoo ilaalle bajata qabnu keenya keessaatii qabeenya guddaa caasaa kana irratti invest godhaa turree jira. Qabeenya guddaa ijaaruunii fi cimsuun akkuma jirutti ta'e ammaan booda sadarkaa waggoottan lamaan kana dabarsineen investimentii guddaa hamma kana caasaa nageenyaa irratti baasuu qabna jennee moyyaan. Dhiif qabeenyi keenya yookiin dinagdeen keenyaa fi prioritiin akka mootummaatti qabannee hojjennu sana ilaallee wal simaa hin deemu yoo ta'e rakkina biraadhaaf nu saaxila waan ta'eef hanga danda'amaa ta'etti caasaa nageenyaa cimsuun akkuma jirutti ta'e nageenya naannoo keenyaa kabachiisuudhaan akkaataan taaneen qabeenya keenya kan nyaatu sana hanqisaa deemuudhaan bajata qabeenya sanaaf oolchinu misoomaaf oolchaa deemuun sana ilaalaa deemuun immoo barbaachisaadha. Sadarkaa qonnaaf ramannutti, sadarkaa barnootaaf bajata ramannutti, sadarkaa fayyaadhaaf bajata ramannutti akkasuma nageenyaafis sadarkaa qonnaatti ilaalaa deemna taanaan miidhaa mataasaas qaba waan ta'eef kana ilaallee baasii sanaaf baasnu hir'isaa deemuun gaarii ta'a jenneetti amanna. Baasii kana kan hir'isuu danda'u hundi keenya nageenyaaf tumsinee yoo hojjennee fi naannoo keenya nagaa yoo goone qisaasamnii fi baasiin hin malle bahu kun
hojii misoomaaf oola waan ta'eef gara fuula duraatti akkasitti ilaallee hojjechuun nurra jiraata jenneeti aman. Inni kan biraan bajata aanaadhaaf ramadamu ilaalchisee hanqinni bajataa aanaarra hin jiraa. Akkasumas aanaan bajata ramadamuu fi harka caalu bakka baay'eetti immoo guutummaatti mindaadhaaf oolfataa jira jedhamee kan ka'e dhimmi kun dhimma ilaalamuu qabu. Duraan dursa bajanni akkaataan inni itti aanaadhaaf ramadamu aanaadhuma jedhamee waan yaadamuuf aanaan mataa isaatti mootummaa of danda'e jedhamee waan yaadamuuf bajata ramadamuu fi hundas mana marii mataa isaatiin labsatee waan barbaadeef oolfachuu danda'a jedhamee seeraan aangoo kennamee fi waan ta'eef akkasitti ilaalamaa turee jira. Kanaan ilaalamuun isaa badooman qabu ta'utu irra jiraata. Haa ta'uuti garuu immoo sadarkaa akkasii kanatti caaseffamni mootummaa akka inni jiraatu kan inni barbaadameef mootummaa irra keessaa fi mootummaa gadii lama sadii mootummaa tokko keessatti qabaachuudhaaf otoo hin ta'in irruma caalaa misooma saffisiisuu danda'a, jijjiirama hawaasummaa dinagdee fiduu danda'a jedhamee waan yaadameedhaaf malee misooma akka gufachiisuu miti. Amma yoo ilaallu deemee bajanni ramadamu bakka baay'eetti mindaa duwwaadhaaf haalli inni itti oolu. Bifa misoomaatiin uummata akka inni qaqqabu taasisuudhaaf hojiin hojjetamu baay'ee xiqqaa akka inni ta'e hubataa dhufnee jirra. Kanaafiyyuu bara kana keessa biiroon maallaqaa misooma dinagdees qorannaa bal'aa taasisuudhaan mootummaan aanaa akkuma jirutti ta'e aangoo inni heeraa fi seeraan qabu akkuma jirutti ta'e qabeenyi kun qabeenya waliinii keenya qabeenya uummata kanaa hanga ta'etti sirnaan seeraan irruma caalaa misoomaaf akka ooluu danda'utti hojjechuun nurra jiraata jedhamee tokkoffaa aanaa waan ta'eef maqaa walqixaa aangoo walqixaa waan qabuuf qofa otoo hin ta'in aanaan ganda baay'ina gandaatii wal caala. Aanaan hundumtiyyuu bu'uuraalee misoomaa walqixaa hin qabu, aksesii walqixaa hin qabu, riisoorsii walqixaa hin qabu, carraa walqixaa hin qabu waan ta'eef aanaan tokko ganda meeqa qaba? Gandoonni aanaa sana keessa jiraatan bu'uuraalee misoomaa fayyaa irratti, barnoota irratti, daandiidhaan, bishaaniin maalirra jiru? Aanaa kanarra maaltu hafa? Aanaan kun immoo kamiin dursee jira kan jedhu tokko lamaan riisoorsiin qabeenyi bu'uuraalee misoomaa aanaa hundarra jiran tokko lamaan erga ilaalamee booda sababiin isaas aanaa duwwaadhaaf bajata erguu qofa otoo hin ta'in misoomni wal simuu qaba waan ta'eef misoomni wal fakkaachaa deemuu qaba. Gandaaf ganda gidduutti, aanaaf aanaa gidduutti, godinaaf godina gidduutti wal simaa deemuun waan irra jiraatuuf ija kanaan ilaalamee yaada keessa galchuudhaan ulaagaan ifa ta'e kaa'amee qixa kanaan aanaadhaaf akka inni gadi bu'u taa'amaa jira. Tokko lamaan ilaalamee akkasumatti dimshaasha duwwaadhaan otoo hin ta'in sana qofa otoo hin ta'in aanaaleen keenya mana mariidhaan labsii labsachuu isaaniin dura qabeenyi isaan qaqqabu xinnaas haa ta'u guddaa hojii adeemsistuudhaaf akkamitti hammam oolfachuu qabu sanarra darbee immoo misoomaaf hammamtu ooluutu irra jiraata kan jedhu sirriitti ilaaluun barbaachisaadha. Calqabumayyuu hojiin hangafaa hoggansaa qabeenya bulchuudha. Qabeenya xiqqaa isa harka galtu sirnaan bulchuu danda'uudha, hogganuu danda'uudha. Waan ta'eef hojii misoomaaf akkamitti hojii adeemsistuudhaaf akkamitti akkatti fayyadamuu qaban hojmaanni tokko qophaa'ee sanarratti gara labsii bajataatti otoo hin galiin aanaalee sanarratti leenjii akka isaan fudhatan qophaa'aa jira waan ta'eef kun yaada keessa galee hojii adeemsistuudhaafis haa ta'u kaapitaalaaf
karaa wal simuu danda'uun akki aanaaleen keenya hunda hojjechuu danda'an haalli mijaa'aa waan jiruuf hamma tokko kun hin fooyya'aa jenneeti kan yaadnu. Hanqina bajataa ilaalchisee kaleessa hanqinni bajataa turee jira, har'as hin jira, borus hin jiraata. Amma nuti hanqinni hin jiraatu hin ta'in hanqina sana akkamitti hanqina qabnu sana keessatti waan barbaannuuf waan dursa laannu sanaaf oolchine hojjennaadha malee yeroo kamiyyuu hanqinni jira. Bajanni mootummaa naannoo Oromiyaa akka waliigalaatti miliyoona 600 yeroo ture hanqinni jira. Har'a bajanni mootummaa naannoo Oromiyaa biliyoona 60 yoggaa ta'ettis hanqinni jira. Garaagarummaa kana kan fidu kana gidduutti jijjiiramni hawaasummaa, jijjiiramni diinagdee, jijjiiramni fedhii hawaasaa guddaan hin jira. Haa ta'uti garuu yeroo kamiyyuu hanqinni hin jira. Hanqina qabnu sana keessatti akkamitti maaneej haa goonu kan jedhu sirriitti ilaalamaa turee jira waan ta'eef baratti aanu kana keessatti hanga tokko hin fooyya'aa jenneeti ilaallu. Inni kan biraan fi dhimmi guddaan ka'e akka mootummaa naannoo Oromiyaatti hojiin keenya inni guddaan fi inni hangafaa hojii qonnaati. Naannoo keenyaafis dinagdeen lafee dugdaa keenya akka biyyaattis bu'uurri dinagdee keenya qonna keenyadha. Hojiidhuma keenya keessaayyuu 50% ol hojiin nuti hojjennu hojii qonnaati. Hojiin qonnaa oomishnii fi oomishtummaan akka naannoo Oromiyaatti bara baraan 100% murtaa'e dabalaa yoo dhufellee qonna keenya irratti hanga barbaanne hojjetamaa hin jiru. Qonni keenya hanga uummanni keenyas haa ta'u karoora keenyaatiin nuti yaadnu guddataa dhufaa hin jiru. Advaanteejiin Oromiyaan qabu, carraan Oromiyaan qabu ittiin guddachuudhaaf jijjiiramuudhaaf qonnadha. Haa ta'uti garuu sababa garaagaraatiin qonni keenya hanga barbaadame hin guddanne. Tokko akkuma kabajamaan caffeen kun kaasa qonna keenya keessatti teknooloojiin oomishaaf oomishtummaa dabalchiisuu danda'u karaa bu'uura ta'een hunda qabeessa ta'een jijjiirama fiduu kan danda'u hin jiru qonna keenya keessa. Teknooloojii irratti wantoonni isin kaastan sirriidha. Wanti ilaalamuu qabu. Qonna keenya ammayyeessuu danda'u. Gara makaanaayizeeshiniitti, ispeeshaalayizeeshiniitti geeddaruu danda'u. Jiraachuu danda'utu irra jiraata. Kun rakkoo guddaa tokko. Teknooloojiin asittiyyuu oomishaaf oomishtummaa keenya irratti dhiibbaa guddaa kan fidaa jiru immoo rakkinoonni baay'een hudhaa baay'een jira qonna keenya keessa. Teknooloojii dhiyeessuun asittiyyuu structural problem qaba qonni. Akkuma mootummaa naannoo Oromiyaattuu rakkoon caaseffamaa gurmaa'insaa rakkoo yoo qabaate iyyuu rakkoon gurmaa'insaa qonna keessa rakkoo kiriitikaal ta'edha. Kun waliigala hojii qonna keenya irratti oomishaaf oomishtummaa irratti hudhaa guddaa tokko ta'eeti jira. Kana jechuun seektaroota qonna keessa jiran, qonna jala jiran gidduutti wal hubannaan waliin ta'anii hojjechuun, qindaa'anii hojjechuun irratti laafina guddaatu jira. Dhiheessii jennee nuti ilaallu xaa'oo haa jennu, sanyii filatamaa haa jennu, keemikaala haa jennu, akkaataatti fedhiin qonnaan bulaa itti sassaabamu mataansa rakkoo guddaa qaba. Maalirraa ka'eetu fedhii xaa'oo tokkoon qonnaan bulaa kan inni dhiheessu, sanyii filatamaa kan inni dhiheessu, akkamitti kun kan inni sassaabamu argamu hojumaata ifa ta'e hin qabu. Hamma fedhiin ifa ta'e hin baramiinitti dhiheessiin ifa ta'ee fi sanaaf barbaachisu dhiyaachuu hin danda'u. Fedhiin qonnaan bulaa bira jiruu fi qonni keenya barbaaduu fi galteewwan ammani jedhu kanarratti fi dhiheessiin keenya waliin simu. Takka ol ba'eet hin bulaa. Takka ammoo qonnaan bulaan kan barbaadu gadi ta'eet hanqinni mul'ata. Kuni qonna irratti rakkoo guddaa tokko.
Lammaffaa hojii qonnaa keenya keessatti hojii guddaa kan hojjetu extensionii qonnaati. Hojjetaa misoomaa tokkoon qonnaan bulaa jala deemee ganda keessatti hojjetu. Hojiin mataarraa sadarkaa biirootti, sadarkaa ejensiitti, sadarkaa abbaa taayitaatti qonna keessatti hojjetamu akkamitti lafa bu'a kan jedhu iddoo tokkotti faalaasii baay'ee qaba. Fakkeenyaaf qonna keessatti hojjetaan misoomaa extensioniin qonnaa gajjallaatti hojjetamu karaa mataa isaatiin gadi bu'oote kun jallisii waliin akkamitti wal sima? Kun bunaaf shaayii waliin akkamitti wal sima? Gajjallaatti akkamitti hojjeta? Kan jedhu hojimaatan qabu. Wal hudhaa baay'eedha kan jiru sana keessa. Wal bubbutaa baay'eetu jira. Kanarraa ka'uudhaan kun mataa isaatiin oomishaaf oomishtummaa keenya irratti hanqina fidee jira. Qonna keenya keessatti. Teknooloojii duwwaa miti. Hanqinni jiru. Qorannoon qonnaa teknooloojii yeroo yerootti qoratee baasuun irra jiraata. Teknooloojii yommuu jennu teknooloojii ta'e qofaaf otoo hin ta'in teknooloojii mijataa ta'an barbaachisoo ta'an qonnaan bulaa keenyaaf har'a barbaachisan qoratee baasuun barbaachisaadha. Sadarkaa kanaan hojjetaa jira. Dhaabbanni qorannoo qonnaa keenya. Qoratamuun isaaf bahuun isaa waan tokko ta'ee garuu baay'een isaa lafa bu'ee hin jiru, sheelfii irra jira. Yoo qorannoon qonnaa waan inni qoratee baasu akkamitti qonnaan bulaa bira qaqqabee agarsiifama, akkamitti shaakalsiifama, akkamitti madaqsiifama, akkamitti raabsama kan jedhu hojimaanni ifa ta'ee fi sirni ifa ta'e yoo jiraachuu baate 1,000 yoo qoratame yoo ba'e hojiirra ooluu lafa bu'uu hin danda'u. Extensioniin qonnaa fi qorannoon qonnaa tokko ta'ee waliin hojjechuu danda'utu irra jiraata. Waliin hojjechaa hin turre. Baay'een qorannoon qoratamanii turan bahanii asuma naannoo irra jiru waan ta'eedhaaf. Sana qofaa otoo hin ta'in qonna keessatti hojjetaan misoomaa gahee guddaa qaba erga jenne wantoota qoratamanii bahan teknooloojii garaagaraa mala garaagaraa qonnaan bulaa barsiisuu agarsiisuu jala deemanii hojjechuu barbaada. DN keenya kanarratti hojjetaa turee jira. Hojjetaan misoomaa haa ta'uuti garuu sadarkaa kanatti hojjetamaa jira gaditti jenne yoo laal ganda baay'ee keessayyuu hin jiru hojjetaan misoomaa. Ganda baay'ee keessa kan hojjetu akkuma jirutti ta'ee jijjiiramni dhufeeyyuu hojii isaatii fi xaarii isaatiin ta'ee bakka baay'ee hin jiru. Sadarkaa eegamu kanatti yaadamu kanatti hojjetaan jiru waan ta'eef hudhaan baay'ee hin jira. Qonna keessaa qabeenyi guddaan tokko beellada. Ejensiin beelladaa beellada irratti hojjeta. Horsiisee bulaa keessatti qabeenyi inni guddaan beellada koomishiniin horsiisee bulaa sana irratti hojjeta. Akkamitti jarri kun lamaan beellada irratti hojjetu? Hin jiru. Rakkina baay'ee qaba. Waliigala qonnaaf jallisiis haa ta'u, qonna waliigalaas haa ta'u, beelladas haa ta'u, oomishaaf oomishtummaa kan dabalu teknooloojii duwwaa miti, dhiyeessii duwwaa miti, gabaan mataansaa insentiivii guddaadha. Oomishaaf oomishtummaa dabaluu keessatti rakkoon gabaa hudhaa guddaadha. Kun hundi mijatuu waan dhabeedhaaf teknooloojii qofa otoo hin ta'in qonna keenya keessatti hanga deemuu dandeenyu hin deemne. Waan argachuu dandeenyu hin arganne. Biyyi kun biyya qonnaan jiraattu, biyya qonnaan bultu, diinagdeen ishee qonna irratti bu'uureeffate. Biyya kana keessaa immoo qonna irratti harka caalu kontribiut kan godhu Oromiyaadha. Biyya qonnaan bullu, biyya qonnaan jiraannu taaneet har'a qamadii impoorti godhaa jirra, alaa binnee gashaa jirra. Qamadii Arsiif Baaleen oomishu nyaachuudhaaf itti fayyadamuudhaaf nu fayyannu sanaaf gahaa taasisuu dhabuudhaan biyya alaatiif binnee gashaa jirra. Bulchiinsa maakroo ikoonoomii biyya kanaa keessatti deddeebi'ee chaalenji kan godhaa jiru qaala'insa jireenyaati.
deddeebi'ee hudhaa kan ta'aa jiru qaala'insa jireenyaati. Qaala'insi jireenyaa infleeshiniin trade balance kan jedhamu wal simuu dhabuu isaa qofa otoo hin ta'in biyya kana keessatti Itoophiyaa keessatti dhibbeentaa 50 hanga 60 source of inflationiin nyaatadha. Food source of inflationiin nyaata. Dhibbeentaa 50 hanga 60tti. Kana jechuun sadarkaa nama dhuunfaatti soo dhufne namni baay'een harki caalaan galii argatu keessaati dhibbeentaa 50 hanga 60tti nyaataa fi komodiitii nyaata walii wal qabataniidhaaf baasa oolchaa jechuudha. Kun deemee naanna'ee baay'een isaa oomisha qonnaa fi qonna irratti kan hundaa'e. Qonni keenya hanga nuti yaadne oomishuu dhabuu keenyaan haa hafuuti sadarkaa tokkoon jireenya nama dhuunfaa irratti sadarkuma biyyaa irratti iyyuu dinagdee keenya keessatti rakkoo guddaa kan dhuumaa jiru sadarkaa barbaadameen oomisha nuti qonnaa oomishuu dadhabuu keenyaan waan ta'eef teknoolojii irratti sirees ilaaluu danda'u nurra jiraata. Haa ta'uti garuu immoo gurmaa'insa sektara qonnaa sirriitti ilaaluun baay'ee barbaachisaadha. Hudhaalee amma ni jedhu kanaa fi kan biroo jiran tokko lamaan ilaallee karaa inni itti hiikkachuu danda'u gurmaa'insi isaa tokko hin xaxiin hin sakaaliin tokko diggaree haa ta'uti garuu oomishaaf oomishtummaa irratti dhiibbaa kan qaban galteewwan hundumtiyyuu karaa wal utubanii keessatti wal gargaaranii hojjechuu danda'an gochuun baay'ee barbaachisaadha waan ta'eef kanarraa ka'uudhaan baranaa kana qonna qofaaf itoo hin ta'in akkuma guutuu bulchiinsa mootummaa naannoo Oromiyaatti gurmaa'insa haaraa qorannee gubbaadhaa kaasee hanga gandaatti gurmaa'insa akkamii yoo qabaanne rakkoo bulchiinsa gaarii jennu kana hojimaataan hiikuudhaaf riiformiidhaan hiikuudhaaf yaadamaa turee jira. Hamma barbaadame miti. Gurmaa'insa mootummaa ilaaluun barbaachisaa waan ta'eef gaara hanga gadiitti qoratamee ilaalamee jira. Kan qonnaas kana keessatti kan laalame keessaa sektara guddaa tokko kan laalame waan ta'eef kun yeroo dhihoo keessattis kabajamaan caffeen keenya ajandaa guddaa tokko ta'ee irratti mari'atee mirkaneessa jennee kayyaan qoratamee waan qophaa'eef kana keessaa immoo sektarri qonnaa sirriitti kan ilaalame waan ta'eef kun yeroo itti aanu keessatti fooyya'uu hin danda'a jenneeti kan nuti ilaallu. Sana bira darbee garuu teknooloojii irrattis hojjechuun baay'ee barbaachisaadha. Investimentii barbaachisaa ta'e sanaaf oolchine qonni keenya haala inni itti ammayyaa adeemu sana ammayyeessuudhaan oomishniif oomishtummaan akka inni itti dabalu irratti hojjechaa deemuun nurra jiraata jennee ilaalaa jirra waan ta'eef gara fuula duraatti hanga tokko fooyya'uu hin danda'a jenneeti yaadna. Hawaasummaa keessatti kan ka'e kana keessaatii yeroo adda addaa baroottan darban kana keessatti rakkoo guddaadha jedhamanii ajandaa guddaa ta'anii kan ilaalamaa turan warra akka fayyaa barnootaa fudhannee yoo ilaalle ammas hanqinoota tokko yoo qabaatan iyyuu fooyya'insa gaarii argamsiisaa jiru. Naannoo barnootaa irratti keessumaayyuu waliin ga'iinsa barnootaa irratti hojiin guddaan hojjetamaa dhufee jira. Kan baroota darbaniis walitti ida'amee kan ammaas hojiin guddaan hojjetamee jira waliin ga'uudhaaf. Manneen barnootaa waliigala akka Oromiyaatti 5,000 ol qabna sadarkaa adda addaa irra kan jiru manneen barnootaa 5,000 ol. Kana keessatti populeshiniin barataa manneen barnootaa keenya sadarkaa adda addaa keessa jiru gara miliyoona 10ti. Kuni guddaa akka mootummaa naannoo Oromiyaatti babal'isuu irratti waliin gahuu irratti barnoonni ga'eessotaa hanqina qaba jedhamee kan dhiyaatu akkuma jirutti ta'ee hojiin guddaan hojjetamee jira. Barnoota keessatti amma critical ilaaluun nurra jiraata irratti invest godhuun nurra jiraata jennee kallattiiniif hojiin guddaan qulqullina irratti babal'isuun olitti.
qulqullina irratti. Qulqullina yommuu jennu ga'umsa barsiisotaa kitaaba irraa kaasee hojjechuun nurra jiraataadha. Qulqullina irratti barnoota irratti xiyyeeffannee kan nuti hojjennu. Mana maxxansaa of harkaa waan hin qabneef waggaan birrii maxxansa kitaabaadhaaf biliyoonotaan lakkaa'amu ramanna. Waan of harkaa hin qabneef biliyoonotaan maxxansiisneeyyuu garuu raabsaansaas akkasumas baay'inni isaa hanqina waan qabuuf barataa bira kitaabni qaqqabu yookiin tokko lama yookiin tokko sadii hanga tokko afurittis kan jiru jira kitaabni tokko. Qulqullina irratti yogguu hojjennu biiroon barnootaa kan calqabee jiru hayyoota keenya bakka adda addaa jiran kanarratti ga'umsa muuxannoo qaban biiroo barnootaa jalatti akka isaan beekumsa isaanii kanarratti tumsan gochuudhaaf hojiin hojjetamaa jiru jira. Of danda'es biiroon barnootaa mataa isaatiin qulqullina irratti hojjechuudhaaf sagantaan inni qabatee jiru jira. Sana bira dabarree rakkoo stationarii akkasumas kitaaba waliin wal qabatee jirus mana maxxansaa guddaa tokko akka mootummaa naannoo Oromiyaattis qabaachuun nurra jiraata jennee hojiin baay'ee hojjetamee jira. Harka walakkaa ol ta'u bara dhufu kana keessa sadarkaa amma hojjechaa jirrutti hojjenne bara dhufu mana maxxansaa guddaa tokko hin qabaanne jenneeti kan nuti yaannu. Haa ta'uti deemee garuu barnoota irratti hojiin babal'isuu hojiin gaarii ni hojjetamellee qulqullina irratti xiyyeeffannaa guddaan kennamee hojjetamuutu irra jiraata jenneeti amanna. Fayyaa irrattis akkasuma waliin ga'uudhaaf hojiin baay'een hojjetameera. Keellaa fayyaarraa kaasee hanga jeneraal hospitaalitti jirutti waliin gahuudhaaf hojiin gaariin hojiin milkaa'ina qabu hojjetamee jira. Waggoottan darban kana keessatti hojiin hojjetamaa turan bu'aansaas waggoottan lamaan kana keessattis kan nuti argaa jirru kan bubbulan kan tutturan piroojektota kana dafanii hojii jalqabsiisuudhaaf ammallee kan hirkifate akkuma jirutti ta'e walii gala isaa olaallu hojiin gaariin hojjetameera. Fayyaa keessatti amma hojiin guddaan hojjetamuu qabu. Hojiin babal'isuu, buufata fayyaa, hospitaala ijaaruu, kan kanaan dura harkifatee ture ficcisiisu akkuma jirutti ta'ee rakkoon ogeessaa rakkoo guddaadha fayyaa keessatti. Rakkoon qorichaa rakkoo hudhaa tokko ammallee fayyaa keessatti. Dhimmoonni kun sirees ilaaluu danda'utu nurra jiraata. Gadis buunee ilaalle bakkuma buufanni keellaa fi hospitaalonni tokko jiranittis bishaan achi keessaa dhabamuudhaan, ibsaan dhabamuudhaan sababa kanaan rakkoon darbee ammas jiru hin jira fayyaa keenya keessa. Haa ta'uti garuu hojiin babal'isuu, hojiin qulqullina isaa eeganii hojjechuu akkuma jirutti ta'ee dhimmi qorichaa fi ogeessa waliin wal qabatee jiru fi ittisa waliin immoo walii gala dhukkuba ittisuu, hawaasa barsiisuu, sanarratti ga'oomsuu qabatamee jiru. Xiyyeeffatamee kan hojjetamuu qabu jenneeti kan amannu. Haa ta'uti garuu dhimmoota namni jedhe kanarratti hojiin gaggaariin hojjetamaa kan dhufe ta'uusaa carraa kanaan hubachiisuun barbaada. Gama biraan caffeen keenya irra deddeebi'ee kan kaase rakkoo guddaadha jedhamee amma fuulduratti kan bahaa jiru inni guddaan tokko bishaan, rakkoo bishaaniiti, rakkoo daandiiti. Rakkoo gurguddaadha jedhamanii kan ka'aa jiran. Bishaan irratti rakkoon guddaan jira akkuma jedhame. Akka mootummaatti wanti hojjetamaa ture waliin gahuudhaaf akkuma jirutti ta'e piroojeektiin bishaanii baay'een isaa faffaca'ee hafee jira. Bara dheeraadhaaf harkifataa ta'ee turee jira waan ta'eef bishaan irratti rakkoo guddaadha kan jiru. Bishaan irratti rakkoon guddaan jiru kan bishaanii qofa otoo hin ta'in rakkoon ogeessaa rakkoo guddaadha. Dizaayinii irraa kaasee rakkoon jiru rakkoo guddaadha. Dizaayinii qofa otoo hin ta'in takka dizaayiniin tokko hojjetame kuni kan bishaanii qofa piroojektotuma hunda keenya irratti dizaayiniin takkaan hojjetama. Itti aansee dizaayinii fooyyessuu jedhama. Piroojeektiin sun erga jalqabamee booda saffinaan hin hojjetamu, hin harkifata. Sana keessatti gatiin ol ba'a gadi bu'a. Vaareeshinii jedhama. Qulqullina hin qabu. Kun rakkoo guddaadha.
fedhii uummataa galmaan geenya jedhamee biiroon bishaanis akkuma mootummaa naannoo Oromiyaatti humna isaa ol bakka bakkatti piroojeektoota baay'ee jalqabee fixuu dadhabuu isaatiin waggoottan 8, 9, 10 kan lakkoofsisan baay'eetu jira. Baay'eetu jira. Waan ta'eef bishaan irratti karaa adda ta'een hojjechuun baay'ee barbaachisaa. Baadiyyaas magaalaa keessattis amalumti piroojeektii bishaanii baadiyyaaf magaalaa keessattis garaagarummaa qaba. Magaalaa keessatti amma tokko hojjetamellee rakkoo kan ta'aa jiru magaalaa keessatti biiroon bishaanii isaa ta'u bulchiinsi magaalaa sadarkaa karoorfateen hojjechuu hin danda'u magaalaa keessatti. Baroottan dhihoo as magaalonni keenya haalaan guddataa takka takka pilaanii magaalaa alas guddataa waan jiraniif karoorri magaalli bishaan galchuudhaaf karoorfatuu fi guddinni magaalaa wal simuu hin dandeenye. Humnaa ol guddataa jira magaalli. Bishaan kun guddina hawaasaa waggoottan 2, 3, 4, 5 darban guddinni baay'inni uummata hamma kana ta'a jedhamee tilmaamamu. Piroojeektiin bishaanii kun waggaa 10 dhufaniif ga'uu danda'a jedhamee tilmaamamu. Waggaa 3, 4 tajaajila kennuu dadhabaa jira. Humnaa ol guddataa waan jiraniif magaalaa keessatti bal'inni magaalaa keenyaaf hawaasaa kan magaalaa rakkoo kanatu jira. Haa ta'uti garuu bishaan irratti walumaa gala bara baranaa kana sharafa biyya alaa walii wal qabsiisee LC bittaan biyya alaadhaa bishaan walii wal qabatee gagaggalu doolara dhabuurraan harkifachuudhaaf sababa tokko haa ta'u iyyuu malee walii gala humnumti mootummaa keenya piroojeektii kana maaneej godhuu inni qabu laafaa waan tureef bishaan irratti karaa adda ta'een haa hojjennu jennee jira. Seektaroota qabnu bu'uuraalee misoomaa barana ramannee fi keessaa harka caalu bajeta keenya bishaaniif oolchinee jira. Bara 2011 irratti. Bajeta guddaa ramaduu qofa otoo hin ta'in biiroon bishaaniis haa ta'u waajjiraaleen bishaanii sadarkaadhaan hojjetan fi intarpiraayiziin kanarrattis hojjetu waldeeggaranii haalatti piroojeektoota bakka bakkatti qabamanii turan kanatti xumursiisnu jalqaba. Xumursiisnu fi bakka humni keenya qaqqabetti immoo danda'etti yeroodhaan hojjetamee xumuramuu kan danda'u piroojeektoota haaraa muraasa duwwaa qabannee barana haala adda ta'een haa hojjennu jennee bishaan irratti qabannee akka jiru kabajamaan caffeen kun akka inni hubatu. Inni kan biraan daandii. Daandiin akka seektara kanaatti hojii gaarii hojjetaa jira. Hojii gaarii hojjetaa jira. Hojii hojjetamaa ture keessaa kabajamtoonni miseensota caffee deddeebistanii akkuma kaastan daandiin waliin ga'iinsa daandii baadiyyaa Yuuraappiin bakka baay'eetti hojjetamee riqaa hin qabu kan jedhame sirriidha. Kan hojjetamee suniyyuu deebi'ee manca'aa jira suphaa hin qabu kan jedhame sirriidha. Kanarratti rakkoo bara dheengaddaa nu mudateen daandii irratti bajeta daandii irra jiru piroojeektotaaf qabaman sana baay'een isaa deebisnee gara mootummaatti deebisnee jirra murtii keenyaan. Riqaaleen daandiidhaaf qabamanii turan bajanni sanaaf qabame qaala'iinsa gatii sibiilaa ol ba'uu isaa qofa otoo hin ta'in rakkinni naannoo Oromiyaa keessatti mudate rakkoo guddaa waan ta'eef al tokkotti rakkoo 2 gurguddaa 3 waan nu mudateef sanaaf dursa kennuun dirqama waan ta'eef daandii irraatii baay'een isaanii akkuma jiranitti turanii bajanni sanaaf qabame gara biraadhaaf akka oolu ta'ee jira murtiidhaan. Al tokkotti tokkoffaa uummanni gammoojjii sababa hongeedhaan miidhame miliyoona 4 ta'u al tokkotti nurratti kan kufe lubbuu namaa lubbuu beelladaatu jira waan ta'eef daandii olitti lubbuu namaa hambisuutu dursa waan ta'eef sanarratti fayyadamnee jira. Rakkina kana etuu bulchinuu etuu maaneej goonuu uummanni 100,000 lakkaa'amu naannoo Somaaleerraa buqqa'e. Deeggarsi uummata keenyaa duubarratti nu haa gargaaru iyyuu malee sakandii namni sun buqqa'e irraa kaasee lubbuu namaa baraaruudhaaf investimentii sanaaf barbaachisu dhiheessuu waan barbaachisuuf innis ba'aa guddaa kufe ture. Risoorsii barbaada. Sana bira dabarree rakkoo kanaan dura tureen
rakkoon hojii dhabaa keenyaa guddaa waan ta'eef hamma tokko irraa hanqisnu jennee qarshii gara biliyoona 6 wahii rakkoo hojii dhabaa hiikuudhaaf sanaafis oolfannee jira. Dhimmoota kana gurguddaa kana sadan itti maaneej godhuudhaaf furmaata tattamaa waan barbaadaniif riqaaleen keenya akka isaan bulan ta'ee jira. Sababa kanaan bakka baay'eetti kan Yuuraappii qofa otoo hin ta'in kan cirrachaas daandii cirrachaas dabalatee riqaaleen bubbulan hin jiru. Barana hanga tokko bajanni ramadamee fi akka hojjetamanii xumuraman ta'aa dhufee jira. Baratti aanu keessattis baay'een isaanii akka raawwataman taasisuudhaaf yaadameeti jira. Waliigala daandii keessatti hojii gurguddaa lama kan hojjetamu. Tokko daandii haaraa baasuudha. Yuuraappii irraa kaasee hanga humni keenya dandeetti asfaaltii ijaaruudhaan. Lammaffaan daandii bulchuudha. Daandii bulchuu yommuu jennu suphaasaati. Hojii gurguddaa kana lamaan hojjeta. Kana irratti daandii haaraa hojjechuu irratti harkifannaan tokko tokko jiraate illee hanguma humna mootummaatiin kan bajanni ramadamaafii jiru. Suphaa irratti sirna cimaa qabaate, hojumaata cimaa qabaate daandiin tokko waggaa hammamiif laayiftaayimiin daandii tokko suphamuudhaaf hammam ta'utu irra jiraata jedhamee istaandaardiin qophaa'ee fi sana keessatti immoo tiraanzaakshiniin sarviisiin daandiin sun laatu yaada keessa galchuudhaan sadarkaa yeroo kam keessatti suphaan gaggeeffamu akka qabu hojumaanni tokko bahuun akka irra jiraatu ilaalamee akka inni fooyya'u taasifamaadha kan jiru. Walumaa gala daandii akka Oromiyaatti hojjennu qofa otoo hin ta'in asfaaltiin gurguddaan mootummaan federaalaa hojjetu jira. Innis akka kanaan duraa daandii hamma kana godina akkasiitti aanaa akkasiitti hojjenna jedhamee gadi nuu dhufu otoo hin ta'in baran tokkoffaa qoondiin daandii akka Oromiyaatti meeqatu nu barbaachisa jennee qooddachuudhaaf yaallee jira. Federaalli piraayoritii seet kan nuu godhu asfaaltii hojjetu ofiisaa aanaa fi godina kan adda baasu otoo hin ta'in fedhii kan adda kan baasuu qabu Oromiyaadha jennee hojjechuudhaaf yaallee jira. Kun gahaadha jennee miti. Yoo xinnaate barana gara piroojeektii 59 daandii federaalaa asfaaltii hojjetamu gara Oromiyaatti 59 fudhannee jirra. Eessattis hojjetamuutu irra jiraata kan jedhumus ofii keenyaan murteessinee jira. Kun waan gaarii tokko. Rakkoon achirra jiru rakkoon lamaan sadan tokko jiru. Tokko yeroodhaan caalbaasii baasuu dhabuu. Daandiin federaalaa baay'een isaanii waggaa walakkaa erga darbee booda inumaayyuu tokko gara dhuma waggaa gara waxabajjii irratti caalbaasiin kan itti ba'uufitu jira. Kun rakkoo tokkodha. Lammaffaa caalbaasiin yeroodhaan bahee sababa beenyaadhaan daandiin sun sarara inni irratti hojjetamu irratti waan mijeessuu qabnu nuti mijeessuu dhabuu keenyaan yeroo nyaatamu immoo baay'eedha. Manni tokko diigamuu qabdu iddoo tokko diigamuu dhabuu isheetiin waggaa 2 daandii turetu jira. Beenyaan kafalame diigamuu dhabuu isaatiin. Moyyaalee Yaabeelloo fi Moyyaalee gidduu meeggaa irratti waggaa 2 ol daandiin kan dhaabbata sababa mana tokkootiin. Gaaffiin kompenseeshinii gaafatamu namni lafti isaarraa fudhatamu qabeenyi isaarraa ka'u manni isaarraa ka'u sirnaan tilmaamamee kafalamuufii qaba. Garuu amma rakkoo kan nuti ta'aa jiru daandii qofa otoo hin ta'in yuunivarsiitii ijaaruudhaaf, maal ijaaruudhaaf, hospitaala ijaaruudhaaf, misooma gadi buusuudhaaf rakkoo kan ta'ee jiru gaaffii kompenseeshiniiti. Beenyaati. Iddoo tokkotti bu'uurri misoomaa in hojjetama jedhamee yoo yaadamu qonnaan bulaa fi yookiin jiraataa naannoo sanaa qofa otoo hin ta'in torban 2 sana keessatti kan achitti galee godoo ijaarratu lafti kun hankooti jedhu baay'eedha. Baasiin gaafatamu gatii piroojeektii sanaa oli. Kun daandii federaalaa waliin wal qabate daandii federaalaa qofa otoo hin ta'in bu'uuraalee misoomaa keenya walii gala waliin wal qabate rakkoo jirudha. Sana bira darbee erga daandii ijaaree boodas suphaa irrattis daandii federaalaa irratti rakkoon hin jiru. Kaleessa Finfinneedhaa kaasee Jimma daandii asfaaltii jiru ka'aa jiru akkanitti manca'ee jiru.
Kana waan ta'eef walitti dhiheenyaan hojjechuun rakkinoota jiran tokko lamaan qabannee yeroo yerootti waliin mari'achuun nurra jiraata jennee abbaa taayitaa daandii federaalaa waliinis foorumii waliinii qabaannee hojii eegallee jirra waan ta'eef dhimmoonni akkasii kun deemee federaalaan isaa hojjetamu naannoodhaan tajaajila hawaasaaf hanga ta'etti humna tokko taanee akkitti hojjechuu dandeenyu mijeessaa waan jirruuf dhimmoonni kun ilaalamanii gara fuula duraatti hin fooyya'u jenneeti kan nuti yaadnu. Akka naannoo keenyaatti daandii irratti kan nuti irratti xiyyeeffannee hojjennuu fi baramuu qabu gandoota Oromiyaa fi aanolee Oromiyaa keessatti daandii aspaaltii hojjenne nuuf gaarii. Mootummaan naannoo Oromiyaas humna isaa ilaalee daandii aspaaltii hojjechaa jira. Garuu baay'ee isaa daandii aspaaltii sadarkaa mootummaa naannoo Oromiyaatti sababa wayiin qabeenyi keenya yoo jijjiiramuu baate qabeenyi mootummaa naannoo Oromiyaa yoo guddachuu baate baay'ee isaa aspaaltii irratti investi goona jennee yaadna. Hawaasa keenyaaf kan nuti aspaaltii baasnu gaaffii uummataa waan ta'eef miti. Waan uummanni gaafateef waan abbootiin gadaa ijaaramanii gara mootummaa naannoo Oromiyaatti dhufaniif jaarsoliin ijaaramanii gaaffii waan gaafataniif otoo hin ta'in number 1 criteriyaan daandii aspaaltii ittiin ijaaru aspaaltii qofa otoo hin ta'in daandii isa kaanis yoo ta'e economic return dinagdee keessatti gumaacha inni qabu dinagdee naannoo sanaa keessattis dinagdee akka waliigala Oromiyaa keessattis inni qabu. Sababiin isaas investmentiin daandii aspaaltii baay'ee guddaa. Daandii kiiloomeetira tokko hojjechuudhaaf miliyoonotaan gaha. Daandii san erga hojjennee booda eenyutu jedhamee bu'aa maaliitu argama kan jedhamu tokko lamaan kaalkuleet ta'ee waliin madaalu waliin simu taanaan kostiidha. Aspaaltii sana miliyoonotaan baastee erga ijaartee booda waggaa 2-3 booda suphaadhaafis riitarnii wayiituun qabaatii miliyoonotaan baasta. Waan ta'eef faayidaa inni dinagdee keessatti qabu madaalamee bu'aan isaa daandiin sun achitti ba'uusaaf bu'aa guddaa argamsiisa jedhame yoo itti amaname humna qabnuun ilaallee aspaaltii kana hin hojjenne. Baay'een humna qabnuun kan nuti irratti hojjennu Yuraappii kanaa fi daandii cirrachaa aksesii daandii uumuudha. Waan ta'eef isa babal'isuu suphuudhaan aksesii uumuu irratti xiyyeeffannee hojjechuutu nurra jiraata jenneeti daandii irratti akka kallattiitti qabannee kan hojjetaa jirru waan ta'eef kan aspaaltii soo ta'e ammuma galiin riisoorsii mootummaa naannoo Oromiyaa dabalaa dhufe hanguma sana kan hojjennu yoo ta'e garuu daandii kamiifiyyuu hojjennu faayidaa inni dinagdee keessatti qabu hawaasummaa keessatti qabu ija sanaan ilaalamee hojjetamuutu irra jiraata jenneeti kan nuti ilaallu daandii irratti. Inni kan biraan yaada irratti kennuu ani barbaadu hundi keessanis deddeebistanii kan kaastan rakkoo hojii dhabdummaa fi investimentii tokko rakkoon hojii dhabdummaa rakkoo guddaadha naannoo Oromiyaa keessatti deddeebisni akkuma dubbataa turre. Sana hamma humna keenyaatti hiikuudhaaf ajandaa guddaa goonee hojjetaa jirra. Bara dheengaddaa hojii guddaa hojjenne, bara kanas hojii guddaa hojjenne, bara dhufuus akkasumatti hin hojjenne. Kana duwwaa hojjechuu keenyaan rakkoo hojii dhabaa miliyoonotaan lakkaa'amu Oromiyaa keessa jiru hiiknee fixuu hin dandeenye. Albuuda irratti gashuudhaan albuuda duwwaa miti baay'ee nama dhabaa kee hojii dhabaa dargaggeessa keenya baay'ee isaa hin qabata jennee kan yaadnu qonna keenya. Qonna makaanaayizeeshiniitti geeddarramuu jennu dargaggeessaan haa geeddarruu jechaa jirra amma bifa amma gurmeessinee steet faarmii duriitti gashaa jirru kanaan. Lafa akka Nyamar kaleessa isin kaastan lixa Shawaa keessatti iddoo gurguddaa akkasii keessatti gashuun makaanaayizeeshiniidhaaf dallaa karra tokko bana jennee kan yaadnu keessaa tokko isa. Qabeenyi nama guddaa nuu qabata jennee nuti yaadnu. Rakkoo hojii dhabaa fi qofaaf otoo hin ta'in oomishaaf oomishtummaa qonnaa isin guddisa jennee yaadnu. Sektarri guddaan tokko kan kun qoftis albuudii nu jennu konistiraakshiniin daldalli nuti jennu qofaa isaatiin rakkoo hojii dhabaa hiikuu hin danda'u. Muuxannoo addunyaarra jiruunis yoo ta'e yoo laal number 1 rakkoo hojii dhabaa kan hiiku weejiidha.
Sanaaf immoo investmentii fala kan ta'uu danda'u. Investmentii yoo investmentii Oromiyaa keessatti babal'isuu hin danda'in investmentii irraa gibira nuyi argannu, sharafa biyya alaa nuti argannu, tasgabbii gabaa biyya keessaatti fidu inni argannu isa dhiisne, waa'ee teknooloojii nuyi irraa argannu faayidaa isaa dhiisne, hojuma guddaa rakkoo hojii dhabaa hiikuudhaaf hojiin investmentii babal'isuu murteessaadha. Gaaffiin qabu kun gaaffiin qabu. Investmentiin nuti babal'isnu investmentii akkamii ta'uutu irra jiraataadha. Investmentii kanaan dura nama buqqisu, lubbuu isa tokko nyaate isa tokkoof carraa banu, isa tokko hiyyoomse isa tokko duroomsu tun ta'in hundaa kan gargaaruu deeggaruu danda'u karaa ta'een hojjechuudhaan hojumaata investmentii keessa jiran wantoonni hudhaa ta'an baay'een hin jira. Akka federaalaattis mootummaan naannoof mootummaan federaalaa waliin mari'ate sooronni fooyya'uu qaban ilaalamuu qaban baay'eetu jira. Baay'eetu jira. Haala amma jiruun investmentiin discourage akka inni ta'u taasisa. Inni tokko lafa kennaa, inni tokko qabeenya kennaa, inni tokko gibira kan sassaabbatuudhaan yoo ta'e investmentiin guddachuu hin danda'u. Inni gandarra jirus, inni aanaarra jirus, inni naannoorra jirus, inni federaalarra jirus akkaataa gahee isaatiin yoo qooddata ta'e hundurraa fayyadama waan ta'eef hunduu investmentii deeggara. Udhaaleen kun akka mootummaatti jiran hiikuun barbaachisaadha, murteessaadha. Kana hiikuun kan nurra jiraatu ta'e haa ta'uti garuu investmentiin akka Oromiyaa keessatti babal'atu gochuun nu baay'ee murteessaadha. Rakkoo hojii dhabaa babal'ina investmentiitiin ala hiikuu hin dandeenye. Hiikuun nurra hin jiraatu. Haala amma jiruun investmentiin Oromiyaa keessatti dhufuu danda'a nan shakka. Wanti nama jajjabeessu hin jiru. Lafa qabaachuun keenya investmentii jajjabeessa jennee ilaallataanaan dogoggoradha. Qilleensi jiru, ilaalchi jiru, haalli jiru Oromiyaa keessa jiru kun inumaa investmentii haaraa Oromiyaa keessatti fiduu mitiiti innumti keessa jiruyyuu akka inni baqatu kan isa taasisu. Kan isa taasisu. Nuti bara dheengaddaarraa kaasnee hanga har'aatti kan nuti hojjetaa jiru investmentii irratti waan lama. Tokko hojumaan investmentii keessa jiru, seeronni investmentii keessa jiran haa hiikkatanidha. Lammaffaa seeraan ala isa tokko miidhanii wantoonni isa biraa fayyadan kun haa hiikkatanidha malee walumaa gala investmentiin akka baduuf miti. Akka baduuf miti. Waan ta'eef rakkoon hojii dhabaa naannoo keenya rakkoo guddaadha. Sana meeshaan ittiin nuti hiikuu dandeenyu investment. Haalli nageenyaa Oromiyaa keessa jiru, haalli tasgabbii dhabuu Oromiyaa keessa jiru, investmentiin kamiyyuu al tokkoof tokkotti homaa tokkoyyuu waa pooliyuut godhuu hin danda'u. Hazbaa wayii, xurii wayii gadi nuti gadhiisuu hin danda'u. 100% jennee fudhannoo ta'e sirrii miti. Sirrii miti. Dhaawaa ta'an furmaata akka inni argatu, akka inni hafaa deemu, akka inni xiqqaachaa deemu, akka inni hafaa deemu taasifama malee akkuma jalqabee waa hunda guutatee dhiyaachuu hin danda'u. Seeftiin hojjetaadhaaf dhiyaachuu qabu, mindaan hojjetaadhaaf dhiyaachuu qabu, baay'een isaa rakkoo baay'ee qaba. Isa hojii dhabee hojiitti galu miti, hojjetaa dhumti warshaa garaagaraa, industirii garaagaraa keessa jiru iyyuu tasgabbaa'ee hojjechuu irratti rakkoo baay'ee jira. Yeroo tokko keessatti, yeroo gabaabaa keessatti waa hundi al tokkotti akka inni guutu barbaaduun fedhuun hin jira. Sun ilaalamee guutamuutu irra jiraata, hiikkachuu danda'uutu irra jiraata. Garuu al tokkotti hiikkachuu hin danda'u. Kun yaadamuu qaba. Isa hojii dhabee bakkee keessa jiru qoftu hin ta'in innumti hojii keessa jiru mataansaa rakkoo baay'ee bakka baay'eetti. Isa maaneej godhuun mataansaa mataa bowwoo ta'aa jira nutti akka mootummaa naannoo Oromiyaatti. Nageenya industirii fiduudhaaf kana yaaduu danda'utu nurra jiraata. Kana yogguun jedhu xurii warshaa keessaa ba'uun uummanni miidhamuu qaba. Qilleensi faalamuu qaba. Qabeenyi miidhamuu qaba jechuudhaaf miti. Sun seera jiruun wantoonni sirraa'uu qaba. Wantoonni immoo nuti obsa qabaachuu fi qabnu immoo jiraata investmentii keessatti.
Kana lamaan wal madaallee ilaaluun deemnee dhumarratti faayidaa inni nu argamsiisuu danda'uuf nu miidhuu danda'u wal madaaluun akka inni wal madaalu akka inni ilaalamu taasisuun barbaachisaadha. Seera alummaan iddoo tokko tokkotti mul'atu namoota keenya keessatti baay'ee discourage kan godhu investimentii. Hojjetumti warshaa tokko iddoo tokko tokkotti anas kan na mudate warshaa kana fuudhaati nuuf dabarsaa nuu kennaa jedhee hojjetaan iddootti gaafatutu jira. Qabeenya nama dhuunfaa. Abbootiin qabeenyaa biyya alaa tonafiin qabeenya isaanii fidanii nu amananii biyya keenya keessatti invest gochuu isaaniitiin hojjetaa isaanii warra reebamutu jira har'a Oromiyaa keessatti. Kun rakkoo hin qabuudhaaf miti maanajimentiin warshaa sana hanqinni wahiitu hin jiruudhaa miti. Garuu anarkiin amma kana ga'u immoo sana keessatti yoo uumamu baay'ee discourage godha. Iddoo tokko har'umaa investarri kamiyyuu dhaquun barbaadu. Saantima tokko invest gochuun barbaadu. Nuti sanarraa coba isaati kan nuti barbaadu. Yoo infraastiraakcharii kana mijeessuu fi baane hojumaataa fi seerota hudhaa ta'an kana sirreessuu baane investimentiin gara naannoo keenyaatti dhufuu babal'achuu miti dhufuu hin danda'u. Waan ta'eef qonnaan bulaa keenya hawaasa keenya karaa miineen inumaa karaa fayyaduu danda'uun mootummaa naannoo Oromiyaas karaa fayyaduu danda'uun dargaggeessa keenya hojii dhabee mandara keessa taa'u kanaaf carraa karaa uumuu danda'uun paakeejii tokko goonee irratti hojjechuun nu barbaachisaadha. Kanarratti uummanni keenyas kabajamaa miseensa caffee keenyas nu deeggaree hojjechuun irra jiraata. Sana alatti rakkoo keenya irratti rakkootu dabalamaa deema. Rakkoo hojii dhabaa har'a miliyoona jaarraa waa hanqisne malee jiru qofa miti. Waggaan kan itti dabalamaa deemu miliyoonota. Rakkinatti irratti rakkina dabalaa deemna malee rakkina irraa rakkoo furaa hin deemne. Waan ta'eef an investimentii irratti keessumaa investimentii yogguu laallu waa biraa dhiisnee rakkoo hojii dhabaa keenya waliin wal madaal ilaallee akkamitti babal'isnaa akkamitti nuti sirraa fayyadamne abbootiin qabeenyaa sirraa fayyadamu kan jedhu ilaaluun baay'ee barbaachisaa ta'a jedhanii kanan yaadu. Sanaaf investimentii jedhamu investimentii miliyoona 2-3 qabatee mandara keessatti dallaa wayii ijaaree lafa qabatu baay'ee isaa akkuma gabaasa keenya keessatti dhiheesse kaapitaalonni investimentiin naannoo keenyatti dhufee galmaa'e gabaasa keenya irra akkuma jirutti baay'ee isaa harka keessa qabanneera. Maaliif tursiisuun keenya mataan isaa lafa sana qabannee tursiisuun keenya mataan isaa faayidaa qaba. Boru har'a miliyoona 10 qabatee kan nutti dhufu maqaa investimentiidhaaf laachuun boru miliyoona 100 biliyoona 1 qabatee kan dhufuudhaaf yoo dhiheessinetu nuuf faayidaa qaba jennee. Yoo investimentii ta'e maqaa investimentiidhaan kaartoonii wayii oomishuudhaaf saamunaa fi wannoo duwwaa oomishuudhaaf itoo hin ta'in investimentii gurguddaa ta'an kaampaanota gurguddaa ta'an al tokkotti rakkoo 2-3 nuti qabnu nurraa furuu danda'an warra akkasii irratti affeerree selektiif taane hojjechuun nu barbaachisaadha waan ta'eef dhimma kana gar tokko duwwaadhaan ilaaluun nurra hin jiraatu. Maqaa investimentiidhaan kanaan dura hawaasni keenya miidhameera. Mootummaan naannoo Oromiyaa miidhameera. Gaaffiin qabu sana jechuu keenya miti. Karaa fooyya'aa ta'een karaa beekumsaan akka inni itti hoogganamu mijeessuudhaan karaa inni nu fayyaduu danda'uun yoo hojjenne nu fayyada malee nu miidhu waan ta'eef kana yoo sirriitti ilaaluu dandeenye baay'ee gaarii ta'a jedheetaniin kana yaadu. Gara dhumaa irratti wanti nani yaada irratti kennuu barbaadu dhimma nageenyaati. Nageenya walii wal qabsiisee rakkoon nageenyaa keenya rakkoo tokko lama miti. Waan baay'ee wajjinii walitti hidhataa. Keessoon keenya rakkoo nageenyaa hin qaba. Daangaan keenya rakkoo nageenyaa hin qaba. Waa hunda keenyatu rakkoo nageenyaa qaba. Kun yeroo tokkotti rakkoo nu mudate ton ta'in baroota murtaa'an darban keessa itti fufiinsa rakkoon waliin tureeru. Daangaarra rakkoon turee jira, har'as rakkootu jira. Oromiyaa keessa akkuma walii galattu
gar tokkoon nagaa kan qabu haa ta'u iyyuu malee darbee rakkoon nageenyaa ammas hin jira. Walii gala bara sadan har'aa afran har'aa guyyaatti karaarraa reeffa funaanaa turre guyyaatti sana keessaa baaneera. Tumsa uummanni keenya taasisee, tumsa qabsoo qeerroon keenya taasisee, mootummaan naannoo Oromiyaa taasisee dukkana sana keessaatti baaneera. Har'a guyyaatti reeffa karaarraa funaanaa hin jiru. Haa ta'uuti immoo garuu darbee sarras namni nurraa du'aa jira. Nama tokkos nama lama sootee lubbuu ilma namaati. Kanarra ga'uu keenyaan waliin tumsuu keenyaan wal gargaarree hojjechuu keenyaan sadarkaa kanarra geenyeerra. Haa ta'uuti ammas daangaa irratti rakkoo guddaa qabna. Rakkoo guddaa qabna. Akka kaleessaa ijaaramee humna waraana ijaarame tooftaa waraanaan deeggaramee nu waraanu yoo ta'uu baatellee daangaa naannoo Somaalee irrattis dhokatanii nama rukuchuun dahatanii nama rukutanii nama ajjeesanii madeessanii miliquun wanni akkasii kun ammas rakkoodha. Rakkoon nu mudataa jiru. Kibba waliinis rakkoo nagee daangaatu jira. Beenishaangul Gumuz waliinis rakkoo daangaatu jira. Sababa sanaan uummanni kumaatamaan lakkaa'amu buqqa'aa jira. Uummata Geedi'oo fi Gujii gidduutti bara dheeraadhaaf uummata nagaan jiraata. Guyyaa tokko ija hamaa wallaalee hin beekne gidduutti hamma ani beekutti bara 1991 rakkoon dhalateera Gujiif Geedi'oo gidduutti. Sana booda rakkoo wayii hin turre. Waggaa amma kanaaf rakkoo wayii hin turre. Guyyaa tokko rasaasni tokko dhuka'ee hin beeku uummata kana lamaan gidduutti. Har'a uummata 100,000 lakkaa'amutu buqqa'ee jira. 100,000 lakkaa'amu. Uummanni keenya baay'een Oromiyaa keessa qofa miti kan jiraatu. Naannolee ollaa keessa bal'inaan kan jiraatu keessaa tokko Beenishaangul Gumuz. Bal'inaan. Kanaan dura lafarratti darbee daangaa irratti yeroo lamaan tokko wal dhabneen alatti uummata gidduutti rakkoon hin turre. Aadaa walirraa qooddate waliin uummata jiraataa ture. Har'a rakkoo guddaatu jira. Kan Somaalee qofa miti. Hunda isaa immoo walitti daballee olaal rakkoon daangaa tokkorrayyuu hin jiru. Dhimmi daangaa kan Somaalee har'a rakkoo jennu akka kaleessaa miti. Har'a immoo bifa geeddaratee jira. Iddoo tokkotti daangaa walii wal qabatee rakkoon uumamaa jiru hin jiru har'a. Kun referendamii waan ta'eef, kun achitti waan daangeffameef, kun achi as waan daangeffameef kan jedhu iddoo tokkotti hin jiru. Except Moyyaalee gar tokkotti bahuu dhabuu. Moyyaalee magaalaa Moyyaalee yoo ta'e malee bakka baay'eetti rakkoon akkasii hin jiru. Moyyaalee fi as karaa Gujii Liiban yoo ta'e malee baay'eensaa sababa adda addaati. Kan kanaan dura kallattiidhaanis harkatti galfatee nu waraanaa ture. Har'a immoo ispoonsar godhaa jira. Kana iccitii biraan qabu. Ispoonsariidhaan hojjetama. Kibbaanis rakkoo keessa jirra. Lixaanis rakkoo keessa jirra. Bahaanis rakkoo keessa jirra. Ispoonsar godhameetu hojjetama. Warri ispoonsar godhan kun maallaqa qabu. Warra maallaqa qaban daangaa duwwaatu hin ta'in guutuu Oromiyaa keessatti hojjetaa jiru. Guutuu Oromiyaa keessatti warra maallaqa gahaa qaban, qabeenya gahaa qaban waan ta'aniif maallaqa garan qabneetu Oromiyaa keessa socho'aa jira har'a. Giddu galaa kaasee hanga daangaatti. Maallaqa nama bituudhaaf nama bitanii ispoonsar godhanii jeequmsa tasgabbiin akka hin uumamne godhuudhaaf baay'een akkuma socho'u bitamee hojjechuudhaafis qaxaramee hojjechuudhaafis kan qophaa'ee jiru kan hojjetaa jiru nu keessas kumaatama. Qacaramee kan hojjetu. Uummanni keenya har'a kan itti rakkataa jiru kan daangaa Somaalee waan baay'eetu jira. Rakkoo gosa adda addaa gidduutti naannoo sana keessatti dhalate gara keenyatti fidanii
nuunis qaama sana godhuudhaaf dhiibbaan taasifamu baay'ee lolicha fidanii Oromiyaa fi Somaalee gudduu akka inni ta'u godhuudhaaf wanti hojjetamu. Warra asiif achi jiraachuu baranii kalees odeeffannoo asii fuudhanii qaama biraadhaaf warra kennanii nurratti rakkoo biraa uuman. Har'a ammoo walii galuu dhabaniiti nuti gosa akkasiiti jedhanii rakkoo kana fidanii qaama sanaa taanee nu waraana keessa akka jiraan kan godhan baay'eetu jira. Rakkoon uumamaa jiru naannoo sanatti kan humna ijaarame, humna qindaa'ee karoorfatee hojjetetu ta'e isa sadarkaa sanatti karoorfattee qindooftee hojjette ittisuudhaaf. Amma sadarkaa nama dhuunfaa fi gareedhaan akkasitti hojjetameeti. Nama miidhanii deebi'uu, dhokachuu, waan akkasiiti kan hojjetamaa jiru. Iddoo tokko tokkotti immoo propoogaandaadhaan nama buqqisuutu jira, ololaan. Walumaa gala gama sanaanis rakkoo jira, gama kanaanis rakkootu jira. Rakkoo wal fakkaatu. Haloo wal bahuudhaaf, kana babal'isuudhaaf wanta hojjetamu gama lamaaniinuu jira. Gama lamaaniin iyyuu. Kan gama keenyaan jirus ilaaluun gaarii. Rakkoo hunda ofittaa dhuunfannu, ofittaa fudhannu miti. Itoo rakkannu, itoo namni nurraa du'u waan wal fakkaatu hojjetaa jirra nus waan ta'eef. Wal fakkaatu. Kana kan rakkoo nuti ta'aa jiru. Kun dhimma daangaa miti. Poolitikaadha. Duula Oromiyaa tasgabbii dhoowwachuu qindaa'amee investimentii guddaadhaan nama biraa miti kan hojjetu nama keenya kan hojjetu kan hunda nama keenyatu hojjeta. Humna gashanii Geedi'oo fi Gurjii gidduutti waraana guddaatu ka'ee miti. Ta'e jedhanii mana nama muraasaa irratti gubanii Geedi'oo referendemis irratti gaafataa jira si buqqisuudhaaf mandaran Geedi'oo irra naanna'anii Gujiin si balleessuu fi mootummaan kennee jira isin balleessuudhaaf jedhameet daa'imte toona fi maali toona fi mana isaarraa buqqa'ee deeme namni itti dhuka'ee miti baay'een isaa. Araarri bu'ee guyyaa 2-3 keessatti warra qindaa'ee mandara keessa naannee kan hojjetutu jira. Uummanni kumaatamaan lakkaa'amu bakkee irratti har'a kufee jiru propoogaandaa kanaan itti dhuka'ee miti. Madfiin itti dhuka'ee miti. Asoosaa fi uummata Benishaangul Gumuzii fi Oromoo achi keessa jiru irratti maali sababni rakkoo dhalate? Daangaan wayii hin jiru, lolli hin jiru, wal dhabdeen faayidaa wayii hin jiru. Caffeen keenyas uummanni keenyas baruu kan qabu. Hamman ani beekutti akka uummata saba bartaa Oromoo kabaju jaallatu hin jiru hamman ani beekutti. Rakkoo hammamii yoo ta'e yeroo hunda jaarsoliin bartaa Oromoo waliin baraaf walitti bu'uun nurra hin jiraatu. Warra harma tokko hodhee waliin jiraanne guddanni jedhu yeroo hunda hamman ani beekutti. Hin barbaadan walitti bu'uu. Bartaan mandii galee bahuu hin dandeenye. Waa gurguratee bitatee galuu hin dandeenye. Najjoo galee bahuu waa gurguratee bitatee galuu hin dandeenye. Meeqatu karaa irratti dhaabamee hin sakatta'ama, hin saamama. Humna nuti waraana bilisummaa Oromooti jedhanii namoonni nuti walitti qabamanii nama meeqa irraa ajjeesan Oromiyaa keessatti. Nu dhiisaa maal isin goone? Yeroo 2, 3, 4 nu kadhataniiru. Waan godhan gaafa dhabaniin nama keenya irratti haloo ba'an asoosaa keessa kan jiraatu. Kanaan rakkate uummanni keenya kanaan miidhame namni hamma sana ga'u. Wanti tokko waan daangaa ajandaa wayiitu hin jiru. Ajandaa wayii hin jiru. Kana rakkoo hin jiru malee rakkoo biraa miti. Maallaqa guddaadha invest godhamee tasgabbii dhoowwuudhaaf kan hojjetamaa jiru. Kana immoo kan hojjetu nama keenya. Wanti ilaalamuu qabu. Nama biraa miti namni biraa dhufee kana nurratti hojjetaa jiru baay'ee xiqqaadha namoota keenya. Wantoota gaggadhee nuti argaa jirru kana kan hojjetaa jiru. Qeerroon keenya nagaadhaaf qabsaa'e, walqixxummaadhaaf qabsaa'e malee saamtuu ta'uudhaaf biyya bittinneessuudhaaf hin qabsoofne amma nani hubadhutti. Hin qabsoofne. Kaleessa bakkee bahee kan inni du'aa ture.
Har'a garuu maqaa qeerrootiin dargaggeessa waan ta'eef nuti qeerroodha jechuudhaan kan saamicha saamu. Ergama kana fudhatee qarshii 8,000 hanga 10,000tti fudhatee bakka bakkatti kan nama jeequ. Seera alummaan Oromiyaa keessatti akka inni babal'atu godhuudhaaf kan hojjetaa jiran ergama kana fudhatanii maqaa qeerroodhaan kan hojjetan jiru. Kanas ta'e iddoo isaa kaleessaa hin daganne qeerroon kanas fuuldura dhaabbatee tasgabbeessuudhaaf hojii hojjetaa jira. Uummanni keenya kanas karaa qabsiisuudhaaf hojii hojjetaa jira. Lixa irratti kan nuti agarru kanadha. Rakkoon jiru. Rakkoon keenya inni biraan akka mootummaa naannoo Oromiyaattis haaromsa dhufne kana keessatti haaromsa duwwaa itoo hin ta'in karaa fagoo deemnee waan gurguddaa murteessine tarkaanfii gurguddaa fudhanne. Siyaasni nama nyaatu, siyaasni lubbuu namaa balleessu, siyaasni summii nu keessatti ta'ee tokkummaa saba Oromoo diigu gargar baasu isa dhumaaf haa dhaabbatu. Asirratti haa dhaabbatu jennee murteessine. Murtii guddaa, murtii riiskii guddaa qabu murteessine. Warri kaleessa yakkamaadha diina waliin jenne inni sun iyyuu haa hafu jenne dhaabbileen siyaasaa Oromoo biyya keessas haa ta'u biyya alaa jirtan koottaati nagaan waliin mari'annee yoo saba kanaaf hojjenna taane yaadaaf yaadaa wal falmine nagaan waliin haa hojjennu jenne tokko lama sadii irra deebine waamicha nagaa taasisne murteessine. Waamicha nagaa taasisne qofaatu hin ta'in maqaa shorkokkeessummaadhaan labsiin irratti ba'ee seeraan warra daangeffaman hunda seera irraa kaasne wabii akka argatan. Yakkamummaarraa bilisa akka isaan ta'an gochuudhaan labsiin ture sunu akka inni geeddaramu wabii laachuudhaaf gaaraantii akka isaan qabaatan tasgabbaa'anii nagaan konfidensiidhaan sababa labsii muddamaatiin hidhaa ture tokko tokko kaasuudhaaf qorannaa tokko malee uummata keenya abdannee labsiin sun akka inni ka'u kan taasifame. Sababa adda addaadhaan maqaa taargaan siyaasa adda addaatti kenname uummata keenya baqate. Yoo ta'e biyya isaatti nagaan galee akka hojjetachuu danda'u sanaaf balbala saaqne balbala banne karra banne waamicha nagaa waamicha qofa otoo hin ta'in waamicha sana immoo dhugoomsuu milkeessuu kan danda'u murtii gurguddaa fudhanne. Namni kamiyyuu maqaa siyaasaan isaa ta'u maqaa biraan yakka haa hojjetus hin hojjetiinis nagaa fiduuf jecha uummata kumaatamaan lakkaa'amu mana hidhaadhaa gadhiifne murtii amma kanaa kumaatamaan lakkaa'amu. Tarkaanfii gurguddaa amma kanaa fudhannee nagaa fiduudhaaf bakka jirrutti kan nagaa kanatti amanu jaallatu fudhatee galee nagaan hojjechuudhaaf bakka qophaa'aa jirutti inni kaan immoo bilisummaa Oromoodhaaf waraanuun har'a yeroonsa har'aaf har'a jedhee qawwee kaasa. Bilisummaa Oromoodhaaf waraanuun har'a jedhanii har'a warri kaleessa isa buuteen isaanii waggaa meeqa guutuudhaaf hin mul'anne yeroo nuyi nagaa lallabaa jirrutti yeroo nuyi nagaa labsaa jirrutti nagaaf jennee baasii guddaa baasnee murtii gurguddaa murteessaa jirrutti karaa adda ta'een waraana qawwee labsaa jiru. Baramuun kan irra jiraatu. Lixa irratti kan ta'aa jiru kanadha. Waa biraa miti. Har'a maal argamee nagaa labsuun keenyaa fi nagaan teenyee siyaasa ammayyaa ta'een akka addunyaa kamiittuu waliin haa hojjennu yeroo jedhamaa jiru kana keessatti filannoon keenya qawweef qawweedha kan itti jedhamee nama isa filachiisu maal akka ta'e nuuf ifa miti. Sababa kanaan miidhaa guddaan nurra ga'ee jira. Hojii misoomaa hojjechuu dhabuu keenya miti. Oromiyaan nagaa dhabuu duwwaa miti. Hooggantoonni mootummaa nagaa uummata kanaaf jedhanii hojjetan baay'ee miidhamanii jiru.
dahatanii ajjeesanii jiru. Karaa nuti arginee hin beekneen yaadnee hin beekneen haadhaa fi ijoollee fuulduratti abbaa ajjeesanii reeffa gubanii jiru. Kana kan nama bilisoomsu gara hammeenyummaa akkasii bilisummaadhaaf qabsaa'uun kana jennee iyyaannu nuti. Nama ajjeesanii nama gubuudhaan. Waraanni har'a labsamee jiru kun immoo eenyu Oromoo irratti ajjeesuudhaaf waraana labsamee jiru. Hamma kana ta'e kana gidduutti miidhaa hanga ammaatti qaqqabe Oromoodhumatu Oromoo ajjeese. Nama biraa miti. Lixa irratti kan nuti agarra. Taargeet kan godhatame an akka nama dhuunfaa tokkoottis caasaan nageenyaa Oromiyaa keessumaa poolisiin Oromiyaa yeroo tokko seenaa caasaa kanaa seenaan baasuu hin danda'a. Dubbatamuu hin danda'a bal'inaan. Hamman ani beekutti afaan guutuudhaan dubbachuu kan hin danda'u poolisiin Oromiyaa gaachana uummata Oromooti jedheetan amana'an. Gaachana uummata Oromooti jedheen amana. Poolisii mindaadhaaf faatikii uffata miti poolisiin Oromiyaa. Gaafa nuti rakkannetti gaafa nama nu dirmatu dhabnee rakkannetti karaa adda addaan waraanni nurratti labsamee qindaa'amee nu waraanamaa turretti humna addasaa kennee kabajaaf ulfina saba kanaaf dhiigasaa humna dhangalaasa. Gammoojjii meeqa keessatti ijoollee meeqatu kufee hafe poolisii Oromiyaa keessaa. Daangaa Oromiyaa duwwaadhaaf miti. Kutannoodhaan akka caasaa poolisii Oromiyaa kutannoodhaan eenyummaasaa uummata isaa bira dhaabbatee eenyummaasaa kan agarsiise poolisii Oromiyaatiin olitti Oromiyaa keessa hin jiru. Hamma ani beekutti. Rakkoo sana hunda keessa dhaabbate halkanii guyyaa ciree nyaatee utuu laaqana nyaatiin tasgabbeessuudhaaf dhama'aa qorraa fi aduu keessatti kan rakkataa ture poolisii Oromiyaati. Meeshaa of harkatti qabu nyaachifatee uummatatti hin galagalchine. Uummata waliin ta'ee tasgabbeessaadha kan ba'e. Gatii guddaa kaffale Oromiyaadhaaf uummata kanaaf. Har'a bakka hundatti adamfamee kan ajjeefamaa jiru poolisii kee. Boombiidhaan kan adamfamaa jiru. Dhokatanii irratti darbatanii kan ajjeesaa madeessaa jiran. Kun bilisummaa Oromoodhaaf itoo hin ta'in akka nuti deebinee walii keenya irratti haaloo wal baanee rakkinatti geengoo rakkoo keessatti wal galchinu waamicha taasifamaa jiru. Waamicha nagaa, waamicha bilisummaa miti kun. Inni humna qabu kanaan provoke godhamee Oromiyaa keessa mootummaan kan hin jirre, Oromiyaa keessa seerri kan hin jirre, Oromiyaa keessatti olaantummaan seeraa kan hin kabajamne taasisuudhaaf afeerraa warra biraadhaaf waamicha warra biraadhaaf taasifamudha. Yerootti nuyi humni hidhataa waraana haa ta'u eenyu haa ta'u uummata keessa haa ba'u jennee baasaa jirrutti deebi'amee lakki akkuma kaleessaa nu keessa teessanii hojii kaleessa hojjettan yoo hojjettan malee nagaan bu'uu hin danda'u jedhamee waamicha taasifamu. Hiika biraan qabu. Hiika biraan qabu. Wanti har'a nagaadhaaf ituu dubbannu barcumarra tokkorra teenyee waa'ee nagaa ituu dubbachuu dandeenyu waamicha carraa hireen akkasii bakka jirutti falli waraanaaf waraana bichaadha jedhanii warra labsaa jiran maal akka ta'e nuufis nuun galle. Eenyuudhaaf akka ta'es nuun galle nuuf. Rakkoon Oromiyaa keessa jiru kana. Imeejii keenya balleessaa jira. Waan itti dhamaan, waan itti xaaraa baane. Gaafa gabroomnu gabrummaa jibbinee sanaaf gatii kaffallee iyyinee asiin geenye gabrummaa baachuu hin dandeenyu jenne bilisummaa warra baachuu hin dandeenye nuti. Hamma warri kaan nutti kolfanitti mataa keenyaan walii keenyaan walitti dubbannee waliin haasofnee
rakkoo keenya hiikkanne tasgabbii keenya nagaa keenya eegganne warri kabaja kana ofitti qabannee wal jiraachisuu of jiraachisuu hin dandeenyedha nuti. Ergaan amma dabarsuudhaaf yaadamaa jiru maali? Jarri kun maal barbaadaa jiru ammaa nuun jedhaa jiranni kaan? Maali kan isaan hafe? Rakkoon bakka bakkatti ta'aa jiru anaarkii uumuudhaaf Oromiyaa keessatti qindaa'amee maallaqaan ispoonsar godhamee sanaaf immoo warri bitamanii hojjetan fi fedhiin kun akka inni itti fufu Oromiyaa keessatti rakkoon kun akka inni itti fufu godhuudhaaf warra hojjetaa jiraniin kan hojjetamaa jiru. Sababa kanaan Oromiyaan kan inni nagaa dhabaa jiru. In hojjenna jennee kan nuti yaadnu isa dhiisneeti gara biraa akka nuti hojjechuudhaaf yaadamaa jiru. Akka yaadamu kan nu taasisaa jiru kanadha. Uummanni keenya kan inni baruun irra jiraatu. Ammas amantaa guutuu kan qabnu uummanni keenya akkuma kaleessa nu bira dhaabbatee nagaa isaadhaaf halkanii guyyaa hojjetaa jira. Ammas qeerroon keenya eetuma rakkatu iyyuu nu bira dhaabbatee nageenya keenyaaf guutummaatti hojjetaa jira. Shakkii wahiitu hin jiru. Haa ta'uti garuu humni kun immoo nu booressaa jira. Alaaf keessaa walitti qindaa'anii maallaqa nurratti dhangalaasanii hojjetaa jiru. Uummanni keenya sanaaf dammaquu danda'u, baruu danda'u turre jira. Wanta ta'u hundaa qolasaa irraa hiiknee tokko lamaan ilaaluun hubachuun barbaachisaadha. Barbaachisaadha. Gamaa gamanaan nagaaf tasgabbii wal dhowwuudhaan wanti dhufu hin jiru. Nagaan dhufu hin jiru. Etuu wal ajjeesnu gara dimookiraasiitti ce'uu hin dandeenyu. Dhiiga wal dibaa dimookiraasiin dhalachuu hin danda'u. Nagaan dhalachuu hin danda'u. Nagaan qawweedhaan dhalatu hin jiru. Lapheen namaa kan inni mo'amu jaalalaan nagaadhaan malee qawweedhaan hin mo'amu. Haafu barri kun jennee bakka labsaa jirrutti wanta akkasii hojjetamu kun aan ummata keenya Oromoo hin gabromsamoo bilisoomsaa ilaaluun baay'ee barbaachisaadha. Ammas yoo ta'e balballi cufamee hin jiru eenyu jala? Sababa tokko malee sababni har'a waraanatti nama geessu maal akka ta'e ani haaf naan galu hin beeku. Waraanatti kan nama geessu. Kanaaf ani kabajamaan caffeen keenyas uummanni keenyas kana baruu danda'uun baay'ee barbaachisaadha. Wantoonni nama qaqqaanessan dubbachuudhaaf waltajjiidhaaf namaaf hin mijoofne wantoota baay'eetu jira. Waan nama qaanessan taateewwan gaggadheen gamaa gamanaan nu arginu ta'an kun namoota keenyaan wanti nama qaanessan baay'eetu jira. Ammas uummanni keenyas haa ta'u warri kana godhanis tasgabbaa'anii nagaatti deebi'anii haa mari'atan haasa'an yoo haasa'uudhaaf qophaa'aa ta'an. Garuu immoo akkasumatti anaarkiin kun itti fufee deemuun immoo barbaachisaa miti. Mootummaan seera eegsisuun irra jiraata. Olaantummaa seeraa kabachiisuun nagaadhaaf waan hojjechuu qabu hunda hojjechuun barbaachisaadha. Barbaachisaadha. Akkasumatti taa'anii wal ilaaluudhaan nagaa kabachiisuudha, olaantummaa seeraa eegsisuu danda'u. Yoo akkasitti deemna ta'e dhaabbadhu jedhamuun nurra jiraata hundi keenya. Inni karaarraa jallate waan hin taane ammas waamicha biraa nu taasisaa jiru dhaabbadhu jedhamuu danda'utu irra jiraata. Uummanni keenya, hayyoonni keenya, dargaggoonni keenya karaarraa maqii yoo karaatti goree nagaaf hin hojjetote karaarraa maqii jedhamuu danda'utu irra jiraata. Hundi keenya waliin taane yoo karaatti deebisuu baan rakkoodha. Waamicha gadhee taasifamaa jira. Waan nuti yaadnuuf kan biraa, wanti akka ta'u yaadamaa jiru garuu kan biraadha. Yoo namni tokko du'u cal jettee ilaaluu hin dandeessu ati. Yoo namni tokko madaa'u mootummaan cal jedhee ilaaluu hin danda'u. Sanaaf immoo
seeratti deebisuudhaaf wantoota hin taanetu uumama. Gara miti kan nu geessu kun. Gara kanatti dhiibamni akka nuti gallu kan taasifamaa jiru. Etuun jaallatiin mootummaan aariidhaan humna qabuun tarkaanfii hammaataa ta'e fudhatee gara hin taanetti akka inni deemu affeerraa. Kanas yoo ta'e bishinaan hubachuudhaan uummanni keenya akkuma amma jalqabetti mootummaa waliin ta'e nagaa kanaaf hojjechuun baay'ee barbaachisaadha. Akka mootummaattis yeroo kamiyyuu caalaa olaantummaa seeraa kabachiisuudhaaf immoo hojjetu waan ta'eef kana hojjechuutu nurra jiraata jenneet akka mootummaatti kan amannu. Hundaa ol garuu uummanni keenya guutuun kanarratti qalbiidhaan hubatee wanti karaa qabachuu qabu akka inni karaa qabatu godhuu danda'uutu nurra jiraata. Yoo akkasitti hojjenne rakkoon ani amma jedhu kun rakkoo ta'eedhaafan ibsaa jira malee rakkoo humnaa ol ta'e immoo miti. Rakkoo humnaa ol ta'e miti. Rakkoo hiikamuu hin dandeenye waan ta'eedhaaf miti. Rakkoo hiikamuu danda'u. Karaa biraan hiikuudhaaf yaalur nagaadhaan ammas hiikuutu barbaachisaa ta'a. Sanaaf immoo uummanni keenya yoo keessatti hirmaate yeroo gabaabaa keessatti rakkoo kana hiikuu hin dandeenya jenneeti kan amannu. Kanaaf immoo kabajamaan caffeen keenyas haa ta'u uummanni keenya nu bira dhaabbatee Oromiyaan yeroo kamiyyuu caalaa nagaa argattee akka isheen hojii misoomaa itti gallee hojii nurraa eegamu akka hojjennu gochuutu nurra jiraatan jedha. Kanuma irratti yaada kennuufi ulfaadha. Galatoomaa kabajamtoota miseensota caffee gabaasa raawwii hojii qaama raawwachiistuu mootummaa naannoo Oromiyaa kan bara 2010 kallattii karoora 2011 maree gahaa kaleessa irraa kaasnee irratti taasisnee jirra. Kanaaf gara mirkaneessutti deemna waan ta'eef gabaasicha hin fudhannaa kan jettan harkaan nu agarsiisa. Sagalee deeggarsa. Dhibbaaf 74. Dhibbaaf 41. Dhibbaaf 45. Sagalee mormii. Sagalee mormii jiru. Miseensa sagalee hin kennin. Miseensa sagalee hin kennin hin jiru. Gaariidha. Akkaataa sagalee kennameen sagalee deeggarsaa 463 sagalee mormii hin jiru, miseensi sagalee hin kennine hin jiru. Kanaaf sagalee guutummaadhaan gabaasni qaama raawwachiistuu mirkanaa'ee jira. Galatoomaa kabajamoon pireezidaantii gara iddoo isaaniitti nu simattu.
Tole, sa'aatii boqonnaa gaheera waan ta'eef boqonnaa baanee deebina. Kabajamtoota daawwattoota keenya yaa'ii idilee 8ffaa waggaa 3ffaa bara hojii caffee 5ffaa caffee Oromiyaa guyyaa 2ffaa kan ga'a boqonnaatti ta'insaalee jiranii kan daawwatanii walitti deebinee yeroo ammaa kana caffeen boqonnaa dhaabbateetti kan jiru turtii ganama kanaatiin keessattuu gabaasa kalee bal'inaan dhiyaatee miseensonni caffee yaada irratti kennaa turan keessatti qaamoleen dhimmi isaa yaallatu yaada irratti kennaniiti kan jiranii. Kana keessaa yaadni addee Adaanech Abeebee kennan jira. Itti gaafatama jira dhaabbata Dimookiraasummaa Uummata Oromoo giddu galeessaa. Akkasumas koreen dhaabbii caffeetis gama hordofiiwwan karooraa caffeen sadarkaa garaagaraatti gaggeessaa ture gabaasni waliigalaa cuunfaadhaan dhiyaateeti kan jiru. Sattaansuudhaan pireezidaantii mootummaa naannoo Oromiyaa kabajamoo Dooktar Kabajaa pireezidaantii Lammaa Magarsaa ibsa bal'aa kennaniiti kan jiranii. Ibsa isaan kennan keessaa qabxiilee muraasa daawwattoota keenya biraan geenyee taanwaar sanbooda immoo gara biraatti keessummaa qabannee kan deebinu ta'a. Keessattuu bal'inaan dhimmoota garaagaraa irratti isaan kan kaasan nageenya fi haala tokko